Ani koo nama umurii kanaan gaddarran kan yeroo dhaagalee akkaawuntii banatedha. Sanuu Turkii deemuudha. Dirqama birriin itti yaalamu agarsiisuu gatiin qabuuf akkaawuntii socho'uu qaba. Birriin keessa galee ba'uu qaba jennaan Haydara biibilisummaa faatiyyuu irratti naa galchee baasaa ture. Namoota hedduu irratti naa galchanii irraa baasaa turan. Akkaawuntichi hojjetaa jira akka jedhamudha. Steetimentii baasuudha. Gara kamiin utuu maallaqa namaa walitti qabee maallaqa rakkataa natti kennamee jennaan walitti qabee rakkatichaa kennuu ta'e shakkitaniiti maallaqa gargaarsarraa fudhateeraa jettu. An gargaarsa hojjedhe keessatti takkaa guyyaa tokko ana biratti gargaarsi natti kennamee jennaan birriina walitti qabe hin jiru. Kan ammoo wallaaltanii miti. An akkuma siitti yaaddan hin beeku walumaa galatti obboleewwan kiyya. Warri dhukkuba kootti qoosaa turtan warri dhukkufannee fayyaadhaa jettan maal qabatu rabbiin waan barbaadan iyyuu naan jettanii akkuma sinnaa hawwitan san fayyaa ta'ee deemsisaa fi jiraate. Isinii galee walumaa galatti zulmiin arrabaan nama gala. Nam tokko dhiifama godhu. Dhiifama gochuun kun axxabachiisina. Hadhi duniyaadhaa boraa kiraadha. Dhukkuba kootti qoostan. Fayyaa kootti qoostan. Akkuma gaafa gadi baatanii maqaa na balleessuudha dubbattan rabbi isinis geessanii waan isin jaallattan guutuu akka ana aafiyaa qabe aafiyaa sina qabu. Aamiin jedha fitanna jibbaa na xirifadha. Geessanii gadi bahee viidiyoo hojjedhu akka gaafa viidiyoo gadi baatee hojjettee narratti hololaa turtetti gadi bahee viidiyoo naa hojjedhu na qabbaneessi an akkuma soolan al tokko naa arrabsee viidiyoo narratti hojjetee soolanii intina keenyaa jiru nan jaalladha mucaa sana guyyaa sana nagaati viidiyoo narratti hojjetee ijoollee ishee natti gooti koomentiin barreessinee fan maal jedhe an akkuma namaa mubaarak hattuudha jennaan iyyi dhugaasee viidiyoo hojjedhe haqni kee waa'ee birrii wallooti haqni kee erga bahee obboleessa koo dhiifamaa jedhe gadi bahee akkuma gaafa fatfattee gadi baatee fayyaadha kuffataa miti ragaa tokko malee geessitanii liiltiitti na kennitanii ana alagaana gootanii ana keessan warra dhaxxanii liiltiitti kennitan waa'ee kana akkasiin amaariffaan dubbattee uummata sabaaf sablammoota na jibbisiiftu warra gootan quban isin qaba. Dhagaheera abbaa taatan bilookii irraa baasee ka'een dhagahadhee deebisee bilookiitti galchisan gatiin jibbeef bilookiitti deebise. Kanaaf warri nu galchettanu abaarsa maaf ootu jedhi yoo ta'e mana banadhuu dhaqiiti akkuma gaafa viidiyoo hojjetanii laayibiirra ta'anii nama 1000 irratti isinitti mi'aa maqaan koo. Namni na hamattan namni cubbuunarra keessan keessanii hundi keessaniyyuu akkuma soolanitti namoonni keessan dhuftanii dhiifama na gaafattanis deebiin isinii kenne quba qabdu. Irra keessatti na arrabsitanii na xiqqeessitanii. Irra keessatti hawaasaa walitti na buusuudha. Uummata na jaallatu na jibbisiisuudha. Ijoollee biyya Arabaa shintimeetii namaa miicitee birrii 1000 haga 10,000 na bira dhaabatte. Akkasiin nama amantee lamuu gargaarsatti hin hirmaanne gochuudha. Wanni isin hin goone hin jiru. Akkamitti dhuftanii keessaan dhiifama na gaafattu. Irruma keessaan viidiyoo naa hojjedha. Gabaabaadha kun. Hello? Eenyu? Qoy hin cufin. Okay. Si baasee ala kottati. Lakki wallahi wa billahi rabannaa kaatee yaadini boo. Moditaran fuudha dhiisati bareeraati. Moderator tokko. Dhiifama madaalaa jira. Walumaa galatti namoonni hedduun yeroon Turkii dhaqu ta'ee ammas yeroon galu keessaa dhuftanii
dhiifamanu godhetan irra keessatti na salphiftanii na xiqqeessitanii ana nama umrii koo guutuu hawaasaa jiraate nama ilmoo kooti jiraatee hin beekne nama haadha manaa kooti jiraatee hin beekne akka gowwaa taa'ee halkanii guyyaa gargaarsa jennaan dhugaadha isinitu ta'e faayidaa malee akka sanan teessan utuu isin ta'e faayidaa malee teessan ani immoo rabbiif jechan taa'e konfidensiidhaan dubbadhaan isinii galee konfidensiidhaan dubbadhaan deebitanii na xiqqeessitanii erga geessifattaniin booda namoota kanaan jennaan ani intinaa jedhe dhiifama hin hojjetu yoo rabbiif jecha dhiifama na gaafatte viidiyoo naa hojjedhu akkuma soolan sanatti sin zollomee dhiifama jedhi naa hojjedhu isheen natti godhi dhiifaman si godha viidiyoo hojjedhe kanaan achi irra keessatti na xiqqeessitee namni hordofaa dhabeen jiru isaa immoo ana rabbi itaa kiyya balleesse yoo namni footoo kiyya kaatee haase nama 2,300 dhaqabba nama takka laayiviin galee hin beekne feetii nama 10,000 laalama dhiifamni nama na zollomee nama keessaan dhufee naa arrabse keessumaan dhiifama na gaafadhu asirratti na arrabsitee na xiqqeessitee kaatee hawaasa fuulduratti hawaasa na jaallatu fuulduratti kijibduu na gootanii kaatanii dhiifamni isin dhuftanii keessaan na gaafattan hin jiru irra keessan asirratti kottaatii gastii irra galaatii dhiifama na gaafadhaa inumaayyuu montu viidiyoon keessan mummuramee olii gad deemeera viidiyoo hojjedhaatii mubaarak musammaa footoo kootiin jechuudha akkasiin siin jedhee nan dogoggoree dhiifama naan jedhii dhiifaman si godha yoon taane hoo warri duniyaadhaa boraa kiraadhaa zulmii anarratti raawwattan geessanii zulmii anarratti raawwattan waan jaallattanuus argadhaa geessanii waan jaallattanuunis argadhaa ofiifis immoo inni ana turkii geesse isinis hindii yookiin turkii geesse rabbiin na agarsiisu na agarsiisa I am sure wallahi rabbiin kadhadhee takka dhabee hin beeku yoo dhokfattan malee ina fudhaquun inni na geesse rabbi ana ilmoo koo irraa na baase ani ilmoo kootiin viidiyoo naasoo hin danda'e haati manaa kiyya na taasisabdi obboleettiin koo na taasisabdi feetan dawwaleen sin dhageessaa amma kunoo obboleettii kootti danda'ee mucaa koo viidiyoo ittiin naasoo yeroo jarri viidiyoo banan bilbilan cufaan akka waan yaani nama baay'ee ilmoo koo jaallatudha nama ilmoo kootu jiraatudha sinii galee isa argee nagaan ta'u mucaa koo jechuudha immaan ta'u binna bu'a daqiiqaa tokkoof ilmoo koo irraa guyyaa tokko fagaadhee taa jedhee yaadee hin beeku sinii galee والله العظيم جيفت دافنا فيتان سن نجيس سجلا خليسة سامان جاتو تبلي تيجو مچان كي نما جيبو بريما نانجت يرا جيبو بريما فيديو تينا سي نندي ndandon mchafo video an ila lens nacho gafu manu finye خليسة يو اد منا غودي مالي في لاد اسي مچان نانجت الا لنجي ndandon gara kasin kaba ilmo na mati bun tanan jedani ilmo ko tin tanada wala ma galatti zulmin hadda si media kan ratto jeta jirtan ana hawasa jibbisisu hawas na jibbe argisi bitima kan hawas na jibbe ma sha Allah jibbisiftanitu sinitti fakkate ni gale inafa ma jaallatama ma giftin kenna maafi maalifu man jaalata ummata kana jibbisiisu dandeenya rabbina jibbin addunyaan kun guutuun lafa kee asana maala jeena jibbatanan wata gochuun danda'u walumaa galatti dhiifamnan keessan isinii godhun eenyuuf anis ilmoo namaati ilmoodhaan sii ba'aa siin sii ba'aa haadha manaati jaallattu sii ba'aa wallahi wa billahi viidiyoo jettan malee yawmal qiyaamaa fuuldura rabbittan sinirraa fudhaan zulmi isin lafaa kaatanii na dollomtan walloliisa dhuunfaa keenyaa fuutanii dhukkuba kootti galchitanii maalittiin galchine bosi haadha manaa kiyya xiqqeessitanii arrabsitanii
ilmoo koo xiqqeessitanii warra na jaallatu garaa gubdanii dhageessanii dhiifamnati keessaan dhuftee na gaafattu hin jiru. Dhageessi akkasii galatoomaa ulfaadhaa asumatti hin gabaabsa. Dubbatameennu dheeraadhaa asumatti hin gabaabsaa keessaan dhuftanii dhiifama gaafatanii nan jeeqina. Akkaawuntiin kun immoo riipoortii qaba. Akkaawuntii kana jalaa gubaniiru. Akkaawuntii miiliyoona tokko na jalaa gubaniiru. Akkaawuntii kana foloo godhaa garuu uummanni keenya immoo wannan isiitti maddoo jiraate callumettanii namni kumni tokko ilaalaa jira. Namni kumni tokko nama ilaaluun nama dhugaa dubbatu nama godhaayi. Gargaarsa wanti waa caalu jira. Gargaarsa haati Oromoo tokko dhuftee gastii kanarratti bu'aa. Abbaan Oromoon tokko asirratti dhufee bu'aa. Nama 203 irratti taa'ee miiliyoonota milkeessaa ture man. Bakka gaarii nama 203 tola. Nama Aljaziiraa hadhanaa arrabsaa jira. Nama 2,000 laalaa jira. Dhugaadha jechuudha asaansa. Madaalli keessan kana ta'e jechuudha. Waan an jedhu qabu. Mubee wallahi baay'ee tokkoon aare beete yaada kee waan ati dubbattu kanaan jes mubaarakii sadee gadda nu bira dhufee deemu moo nama biraati kan dubbachaa jiru kuni moo sooftuweera wayii keessatti fe'amee jennaan of keessaa dubbataa. I don't even understand. Wallahi summa wallahi hedduu yaada miira keessa nama galchuu platformii dhuma kana jechuun maal jechuu akka ta'e jedhe waan nama hubachiisu yeroo garii sitti na aarsaa yeroo garii ammoo sin taajjabaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Mana wayii jirti kana baleessa kooti gurgurachuu naqe birriin qabu. Alaan harkaa fuudhanii bakka deemee mana gurgurachuudhaaf biqiltuu bira kan taatu hin tolle namiti. Garuu yeroo kun feeta baddu isin harkaa baduu danda'a. An waan garaatti baadhee tanii akka sana taa'aa ture jimmaan naqee bashannanuuf hin nanneen. Abdii geetachuu ni beeku hiriyoonni isaanii beeku. Mana obboleessa kooti gurgurachuu banni walii gadi beekaa ture. Haga mana dhaala haadha kooti jechuudha. Obbolaan koo dhaala mana haadha kooti gurguradhuuti deemi jedhanii naa kennanii nama narraa bitu na be'a. Sana booda jirrii diggoo haga ta'e jirrii reemaatii fi xayyibaanii fi diggoonii fi obboleessi keenya guumaan haga ta'e cunqursanii jennaan bakka nam deema haga yaalamee bakka hanqatetti dhiisee hin baan jedhe. Nan deeme obboleessa koo Nasrii dhalataa naannoo Sikkoomandoo miskiina kiyya waan isin jedhuun qabuun. Obboleessa koo quxisuu kooti mucaan sun dhalataa Shaashamannee moo maali Adaamaadha ijoolluma Arsiiti baay'ee galatoomiyan waan isin jedhuun qabu. Nasrii aan olee miti Nasrii anaa waliin suuraa kee kaleessa hasaasa'ee dhalataa hasaasaati. Dhageessanii waan an dubbachuun barbaanne afaan dubbadhaadha sababii isaa. Abdii Alii Kagaargoo qabu achi keessa akka carraa obboleessi kiyya Kadir Martuu waan ati naa taate hin dubbatiin waan jetteefi hin dubbadhu rabbiin siif haa ta'u garuu haga ati naa taate siin taaneen. Hiriyaa koo bara rakkinaa waan ati naa taate sii ta'uus hin danda'u sichitti hin dubbatamu jette hin dubbadhu. Obbolaan koo Jarri Muhammad Suleemaan warri Turkii jirtan hiriyoonni obbolaan Kadir Martuu hundi keessanuu galatooma. Nasrii koo galatoomi ani kana jedhee dubbachuu hin danda'u. Obbolaa koo dhalattoota naannoo Shawaa obbolaa lamman Kebeekii, Zinnash, akkasumas obboleettii koo dhalattuu naannoo Wallaggaa, Lalisee, hunduma keessan ani lakkaa'een fitu. Obboleettii koo tokko Sikkoomandoo Saarraa, hunda keessa warra dhuftanii malee alaatti dhuftanii ilaaltan ija keessanii warra abshir jettanii na wajjin dhaabataa turtan warri naa barreessitanii dhufnee si ilaalla Turkii keessatti naan jedhaa turtanii. Hiree wal nun agarsiisin haalli yeroo wal nun agarsiisin hundi keessan iyyuu galatooma. Oromoon eessa ammayyuu eessayyuu jiraadha nagaanaaf ta'an siniin jedha.
يا لرة تنجرو بري يقول داوي قافة ممس دولاركم سديد بشن مالك في تدير دولاركم سديد بشن ترونكو كتامي نامونا إسامي عفو ولا ما غلطتي مبارك أمة سامة تري جدنا وتم واي أمة سامة تنقلي أبو لون كيا دلتوني نانو سكوماندو وأنا سمفتشي نبيكا وأنا سمفتشي أمة سكوماندو أكو مجال مثلا تكسيو كي عرب سيتون تاني سلاندو بدون تري مالي بيتو أجندة ما كنوتا غرونا ندو بدام غلطة يولي سكوماندو تركي كي تناول تيو أكن دو بدون أقولي مالين دو بدون تري مالي أجندة كنوم بربادو أبام بربادو نجيب بومي كابا أبام بربادو نجال لشوم كابا أبولي وانكيا توني نانو سكوماندو أمة سكوماندو أورمون هندي jibbewa gochun nando tokko jala gabadda an kaleessa isi yaade chisufi maka isini waamun danda yolle akasi komando tilibiya rabati oboletiko kan turki ana wali yaalamatu te ambira dufe hayat kam dalatuna no bale kam mana ko tigargarse kalensi abban kenne fi jennan fi jalatanan lamma fa hati kenno fi jennan malaga adde an mana ko kan tigargarse ربي مناكمي توكو يساتي يسني مناكمي توكو يالي النكست تولرجني يسين جيميكا ميديسينا يسينس أنيس منو ما يالا خانو ميديسينا كان يسين جرتو أما تشولا ولا ما غلطتي أبولي وانكي غلطونا نوسي كوماندو أنغو ياتوكو أما تسي كوماندو تكيسو راف عملي تينو مات كوماندو تكيسو هنكابو تكاس كوماندو جدي ان اوكي ار سي اوكي بالي جدي سينا راب سيسن تكيسن بيكو اسينو وريمو وريبلو كيسيرتا سلا بلو كيرتو وري اكسومان كيمينا كباتاني سي كوماندو جي بجتانو لكي سي كوماندو ان جيبو هنجرو اناميتي اورمون غوتون جيبي واغوتون نندو عملي تين مات كوماندو تكيسو عرب سينكابو يولي توكو توكو كان نجيب haga يوم القيامة تجيبو ننقبع سي كوماندو كيسا ولو ليس أنا بجري ولو لن جيساني سي كوماندو تيغالشون بايين مقدي سيسا أمني لفرا ننقا سي كوماندو أرسي ننقا بالي ننقا أمني لفرا كبجانا كبنا أغر سيسيرا بيجانا ما كيسا قباكو يولي سي كوماندو كيسن تاعتوري يولي هرقي كيسن تاعتوري يولي شوا كيسن تاعتوري تركيت إجدين تونو نلال غرو الرميديا را أنا أقول لني جري أنا ربسون حلالته أنجرا ربسون محرامته يرونا ربسونو جراف مرقة يرون جرا ربسومو سيكومندو تكاتي مي إبيدنسي إتين نجيبو مرقة تبتو بامبر بادن مي إبيدنسي وكي رجاءن إتين نمت سيكومندو تكيس توك نارونان دو إكا نيجي كم أمر سكومندوتي حمد ديسين بيكو عرب سيسين بيكو سيني قال لفو ما كأني أمر سكومندو تكيسيتي يفهم قافتان عنجل جناني رجاء نتين أمر سكو لفاكه أمر سكومندو يفهم هنجل بيان بربادي لفاكه أمر سكومندو يفهم متارا رابط دينجل غرو دبي سينارستاني أنا سينارستان جيستاني سكومندو تكاسيتاني harra lafa kaatanii immoo dhiifama ummati komandoo yeroo jedhe dhiifama gaafachiifne jettanii ittiin laphee dhaachuu deebitanii immoo arraba ani isin arrabse ummati komandootti geessanii galchuu deebitanii viidiyoo waraabamee yeroo deeme kun nu arrabsee dhiifama nu gaafate jedhee namni hin argine illee jechuudha namni nageenya hin beekne illee nu arrabsee dhiifama nu gaafate gatii fudhatuuf hin gaafadhuu jedheen dide gatiitu fi ummati komandoo qabuu fi dhiifama gaafachuu didee jedhan ummanni si komando hadda jechuudha ofii kooti yoo natti mufattanii irratti dhiifama jalaan ofii kooti jechuudha ummanni si komando dogoggoraan natti mufattanii isuma yuumu isuma dogoggoraan natti mufattan kana dhiifama wanna irraa bu'uun jiru ana abbaa dhiifamaati takkaan namni natti balleessee iyyuu dhiifama of gaafachiisee hin beeku
dhiifaman jedha malee ofuma kooti. Sini galee waan goone kanaaf yeroo sana dhiifaman gaafadhu jennaan kashlabbeen kan sikkoo mandoo isiin been kan takkaa sikkoo mandoo akka Oromootis waa gooteen been akka sikkoo mandootis waa gooteen been sichillee gochuu hin dandeenye bar asliini an wajjin jiraataa ture sikkoo mandoodhaaf. Abdii Muktaar sikkoo mandooti warri kan yeroo waliin hiriyoonni koo isin beektan guutuun ijoolleessaati. Warri Saawudii keessa taa'u yookiin bakka biraa taa'ee ajandaa barbaachaaf ana maqaa balleessu sikkoo mandoo ta'ee warri kan yeroo jiran mana sodaatanii jechuudha. Akkasitti hubadhaa. An uummata sikkoo mandoo hin xiqqeessine gara fuulduraatti xiqqeessuus hin danda'u. Qeensa xurii tokko uummata sikkoo mandoo irraa buusuu hin danda'u. An akkanitti yaadamee istiraateejiin kun akkanitti qophaa'ee dhufe hin beeku. Warruma qopheessitu beeka. Akkasitti naa hubadhaa. Takkaan dubbanne jecha kana. Haga duulli sun hundi baname hin dubbanne. Akkan dubbadhu kan na godhe galata ijoolleen sikkoo mandoo bor warri na jala deemu kaleessa fooloo godhaa turan waan ta'eef bor ijoollee kanaan inni koo akkana jedhee uummata sikkoo mandootiin akka jarri hin jenneefannii hadha kan dubbadhe. Akka jarri na jibban hin barbaade. Yoon achi taa'ee dubbadhe maal jedhu beektu warra ajandaa barbaadan. Ijoolleen sikkoo mandoo qabdee achitti kokkee qabdee maal jedhu. Kanaaf achitti dubbachuu dide. Asitti dhufee fedhii gootiin dubbadhe jechuudha. Akkasi. Kanaaf manni sikkoo mandoo wannan isin godhe hin jiru quba qabaadhaadha. Waa biraa miti na jaalladhaa miti quba qabaadhaa. Wannan godhe hin jiru waan sikkoo mandootti. Inni kun isa kanaan dhuma. Yaalli kiyya immoo yoo rabbi jedhe hin xumuramne achi taa'uudhaa jeessa di taa'uudhaa humna qabu. Namni maqaan inni naa kennu miileenaraa warri gargaarsa irra hojjetu hin sooromaa jedhani. Ani immoo birrii tokko gargaarsa irraa wanti naa kenname hin jiru. Oromoo kutaan hin gargaarsifne hin jiru. Hundayyuu gargaarseera. Mee kutaan tokko gadi ba'ee mubaarak gargaarsa kanaanuu godhee birrii tokko kennee irraa ba'uu jedhame dhugumaan maallaqa qaba. Jeessa di akkanitti taa'u. Eessaa maallaqa eessaa fuudheen mana kireeffadhee eessaa fuudheen yaalama. Dhaqeen hojjetadhee deebi'ee dhufee qoricha jeessadii fudhadhee dhufee yoo rabbi jedhe jeessadiitti deebi'ee deemeen qoricha itti ufamu haalli itti jiru akkamii cheekaappiidhaaf deebi'ee deema. Inshaallah wannan sinirra barbaadu gaafan deebi'ee deemu akka dhukkubni kun tasaa kenna keessaa badee ilmoo kooti jiraadhu qofa du'aa inaa godhaa kanumaan sinitti maddaa xumura irratti wantan dhaamu barbaadu tokko yoo jiraate geessanii xumura irratti wantan sinitti dhaamadhu tokko yoo jiraate ilma namaa kamiinuu namummaa isaatiin nan kabajaa nan jaalladhaa. Maallaqnan mata Oromoo irraa dhofadhee lafa kaadhee hin jiru. Ijoolleen tokko deeggartoo tokko fakkaatanii laayivii yeroo galtan baga nyaatee namni waa gargaarsisu waa fudhachuun isaan oolu. Maal nyaata maal dhugaa kan bishaanii illee taatu keessaa fudhachuun isaan oolu jettan. Warra mana jaallatu hin warra na jibbuu miti. Warra mana jaallattan warra mana kabajan. Anaa dubbataayi haasaa keessa namni waa gargaarsisu tola gargaarsisaa kan shaayoo irraa fudhate maal qaba lakkii kan shaayoo fudheen beeku warra mikoo jedhamu fudheen beeku kan shaayoo eessaa fuutanii kana natti laxaftanii si dhumti nan dhagaa yeroo isin dubbattan nan biratti isin haasoftu isin gatti qabuun barbaanne tokkoffaa mana kootti gargaarsatti godhaa turte eenyunuu mubaarakitti gargaarsatti argite yoo jiraate riisitii fudhu kottu. Yoo tamaam dhukkufate tamaam dhufee asirra garsiirra taa'ee birrii isaa akkaawuntii isaa irratti galchituuf yoo akkamitti birrii isaa na bira dhufaan. Ani koo nama umurii kanaan dheengadda kan yeroodhaa galee akkaawuntii banatee dhaaman. Sanuu turkii deemuudha dirqama